Hai. Sayyidaatini jaalattaa'u. Laa osoo jaalalan tahin amma namni warri Amma meeqa iti bikka inni jiru nageessiti. Xeetiin isa san fuudhee hidhaa geessi anilleen gaa bikkaan dhaqu san nagayaan dhaqee as deebi'e qalbii takkaan. hidhaa isaatiin maaltu nu geesse? Ijoolleen tunu maal nuun jette bilqis. Bikkuma jiru sana haa taa'u itti dawwaliif akka mana kanatti hin deebine jiin malee hidhaa isaatiin maaltu nu geesse? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa isaan isin jenna kun isin deebinee jirra. Arras gammaaliin nu deebitanii jechuun keessaa. Kana jirus quba qabdan kun achi galee achiin jira. Sabuma yaaddootiin mana kana gale yaaddumaan eega jeetumaan mana kana gale kuna guyyaa meeqallee mana hin dhayne kunoota akkanaati daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Anaaf yaaddoos gabarana ka jiraatu tokkuma amma isaa jiraata yaaddoo jiraata amma anaa jiraata waluma laallanaaf yaaddoon eega adabatee taa'uu didega. Waliif tatteenyaan jaan dhadhaanuu ifii jeeyina dhugii siifin dawaa qabaaje. Dhagaatti itti himee dadhabe arra ka xumuraa ka aakhiraatiin itti himuu deema ka aakhiraa. Kaameeraa sin dhoyfadhu feetu haa agartu feetu hin arkin isii beeka laakiin an dhugaan itti himuu deema arra waan dhugaadha. Sobaan hin deemu dhugaan hin deeme jechuun waan dhugaadha. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya faana tura hanga xumura viidiyoo keenyaatti na faana tura na feerraa keenya. Nagaa akkuma agartanitti sa'aadarra yaammadheetiin gorsuu deema gaa gorsa yoo ka dhageessu taate isii beeka yoo kan hin dhageenye taate isii beekan arra ka akhiraatiin itti saada. Hommeta Maas arra wayin si wal mari'achuu deemnaati. maali gala deemuu deemta hoo maal taate? Galaas niin deema. Kaameeraa kaattee hoo maal taate? Arra akkuma agartu kanatti gaafa kaameeraa shidadheetiin haasa'uu deema. Daawwattootattis amaanaan si kannuu deema. Maali irratti kan abdii siyaame? Mana dhaqeetiin kan namni gise eegaa si gale manatti hin galle mana dhaqeetiin dhufa. Illa galkan kun halkan jimmataati. Dhaqeetiin mana dhufee mana saddalaalee as deebi'a. Amaanaan daawwattoota si kanna. Akka mana kana deebi'ee si sirrabbash. Dhuga daawwattoonni wayina bira jiran yella. Daawwattoonni akkanuma kaameeraa kan namni fedhe yoo si seene akkanuma kaa'e innillee yoo si seene akkanuma kaa'e. Amma meeqa iti bikka inni jiru nageessiti. Xeetiin isa san fuudhee hidhaa geessi anilleen gaa bikkaan dhaqu san nagayaan dhaqee as deebi'e qalbii takkaan. Waa dalagaddaanis gaa bultiin qaba asuma taa'aa ooluun kun hin malu namni bultii qaba nafiitis hojum qaba waa meeqa dalagata asuma taa'aa isa eegaan olifirraa hidheetiin qalbii takkaan taa'aa nageessi mee'an. Maali nama bikkuma jiru sana haa ta'u manuma kanatti waan deebiin malee hidhaa isaatiin maaltu nu geesse? Ijoolleen tunu maal nuun jette bilqis. Bikkuma jiru sana haa taa'u itti dawwaliif akka mana kanatti hin deebine jiin malee hidhaa isaatiin maaltu nu geesse? Hai. Sayyidaatini jaalattaa'u. Laa osoo jaalalan tahin amma namni warri biyya akkuma sitti himan sanitti waan nuti ishee goonuun ni harkan mokkam nutillee nun dhiisan saniifuu ijoolleen tunillee maal naan jette hoggaan abbaa hidhaa geesse garaan hin danda'u. Akkuma deddeemutti haa jiraatu inni manuma kanatti waliin deebiin malee ani seedhan barbaadu. Ni feetaa jechuun namichi bakkana sa'a 20 ol deebi'ee amma deemuu kiyya faan itti bilbilee dhagee. Sa'a 24 ol deebi'ee lubbuu si fidaame afura. Amma duba jaalalaa fi kanamoonni walirratti hidhan jiru bara amma fuulee isa hidhaa geessine amma abbaan keenya isa deemti jetti ijoolleen tun amma isa baaturu mashaqaabiyaati. Ijoollee maal nuun jedhammaas. Ijoollee sittiin himnu taakka ijoollee ittiin himnu anaa fuudhee qalbii takkaan itti dhaqee waa goradhee akkasitti asitti as deebi'a lubbuu takkaani anis ammachi yoon deemi dalaguma sana waan mana keessa dalagadhuun beeku ka'imin. Yoomma inni hidhaa seenes anumaatu jala rakkata. Namni isa olii gad deemee ichiisa baasus hin jiru mokkaf bikkuma jiru san haa bikka fadhe deddeemee jiraatu. Ani isaa hidhaa naquun fadhu anumatti ol hin deebiini bikkuma nagaan jiraatutti haa nagaan nurraa jiraatu. Ammoo nuti isa hidhuun nurraan fakkaatu. Ati akkin jeesaati odoo hiinees isumaaf cinqamtaati. Ati nan jinqaa baranii ati tagaraa bishaanii ati waan nutti hin baane garaan keessi jabaachuu qaba namicha dhufee numaa intala dhalaa si bira fidee si garsiisee akkasiin mana keetitti ilmaan taatu sirra facaasee deeme ammallee ati rifattaa fi kan. Ammaan isaa achi rifatu hin jiru ani ijoolluma tanaatu nu miidhu jiran malee ani inni isaafis
miidhamuutu jira ilmaan maka janna miidhu jira. Hay ilmaan mee amma bira jira ilmaan bira jira. Bira raachi baasu akkuma dhufee ilaalamoo akkuma bira jiruutu ijoollee yoo guyyaa lama ijaan isa dhabde ijoolleen hin Kin sinje baratii tana ati ma isaaf yaaddaami baratii tana shaangullitti ibsita ban namaafuu sin taati nama akkanaatiif yaadda namni nama yaaduuf yaada nama yaanne akkamiin yaaddaati horiidha akkam taate. Isuma rabbiif haa barsiisee manatti isa olaa deebisu malee gaafa namatti itti ta'us ni dhufa mokkam isuma haatti ittuma ilaale akkanumatti gaafa nuti namatti fakkaannee inni mana kanatti ol deebi'u ni dhufa guyyaa wayii kanatti hafa. Fuudheetiin siin deemaa kara manaatis ni didde ilmaan kana facaasiif jennaan ni didde ni hiinaan siin jee ni didde ati gaawari namaa hunda dheengaddaas akkasitti ulaa itti qollofne sanis ni didde ati. Mootummaa itti finna jennaanis ni didde guyyaa san ati namoonni itti finsitaa galubbuu teetu irraa hurrifattu haa dhufee akka fedhe si godhu anis kakeetiin firraa galaree namaaf yaaduufi taanii yaadanii ati yaadaa hin qabdu kunoo isaaf yaadda namicha akka fedhe si godhu dhufee kunoo si tumu akka fedhu si godhu kana kanaaf yaaddaati waan akka nama keessan jirtuuti warri keessanis si haadha gana wanni na bilbilanii haatiyaana na godhaa oolanii maalli isa godhuu danda'ee namni. Wanni haatiyaana godhaniif akkamitti itti uust akkamii anafuura nakkutani mana kiyya dhiiseetiin bararsi bira gale. Namatti inni akka inni mana kan dhufe atis dubartii anis dubartii maa akkamii caccabsuu dandeenya dheengadda akkasii waayirra nurabee asii ka'ee intalafuu kute silaama dhiira taate dheengaddan tala sana asiin baafatu barinni. Mangistii jira higgii jira heeraanii finnee as caccabsinee mana kana keenya. Ni masruufna haa ta'u ilmaan kana keessa eega kana deddeemuun isa wanni ate caccabsinee keenyatu mana masruufna. Ati sin dadhabdu. Waa caccabsinee gizee keenye qoonqoo bikkatti itti fidde hin dadhabdu ilmaan isaa keessa haa ta'u badala deddeemee dhalaan jirree fi ta magaalaa kanaa ta magaalaa dhalatte jedhanii magaalaa waliin geessu jala deddeemuurra dhukkuba sii fiduurra caccabee mana kana si haa ta'u abbaa ilmoo kiyyaati jetteeti gizee san tajaajilta. Eega akkam gootaree. Sima anaan maallaqa baasa askara itti finnee caccabsine hudduu gaala dhalee isa na isa. Ijoollee akkamiin godhoggaasan? Abbeessa kutee hin jaan. Abbeessa kutee. Abbaan kataa'eetu abba kadeddeemu abbaa mitiyu. Abbaadha inni abbaa kanuma nama jala bikka fedhe oolee bikka fedhe bulee dhufu ofaa gizee kun akka dhufe dheengadde deddeemee dhiyootan akkasii deddeemee oguu ati kutte akkasii mana keessa dhufe. Yaadoon baruulii waan mana kana galuu irraa muratee jirame nuti taa'eetu ilmaan kiyya guddisu inni waan mana kana galuu irraa muratee jira inni guyyaa mana kanaa gabbee dhalaadhaan deddeemuu eegale mana kana irraa muratee jira. Ayye silaa murate dhiyootan gizee dhufee akkasii. Hoggaa bikka geessu dhabee isiin dalagaa kuttee hoggaa kana deemuun dhabee maallaqa sarkaa fidame mana kana fidanii ni beeka waan biraatiif hin fidu. Mana keetu sin qabu mana keetu sirraa wanni ta'e siitu laaffate akka silaa dhalaa keenyaa taate jajjabdu arraan tan gizee dura inni fidu sanuu ija diimtuu garsiifte akka namni godhu san goota laa. Akka namni godhu kan akkamiin godhame. Akka namni gootu san gooteeti kasi jaarsa kee mana kee keessa kaa'etti. Hogguu inni dhalaa jala deddeemu agarte siitu karaa kannee wulii maal godhe inni deddeemuu malee achi dhaqee. Manguddoo finneeti akka inni mana kana hin dhufne goona. Abdii isaa dhufu manguddoo finne akkuma inni mana kana hin dhufne isa manguddoon ati odeessitu jirtu mangudduma Oromootu numan dhaga'u yaaddoo ana arkee yaaddoon manguddoon dhaga'u takkan dhaga'u ana beeka. Itti finneeti amma mootummaa sanii waa geessane deemaa nama keessanii fixadhaa siin jenni beekamu akka maara. Dura geessineeti nama santu waasiirraa ta'ee baasa malee hin jiru akkanuma deemaa nama fixadhaa namaan jechuun. Kun akkana nu godhu jira akkana mana dhufee rabbasha haadha mana isaa ilmaan isaa babbaaraysee waliin gisee haadha rabbashe. Akkana jennaan fuudhanii hidhaa hudduu gaala naqee san isa naqan. Hayi. Hudduu gaala dhaltee isa naqanii. Haa naqanii ati maa waywaataaf isa kana akkanatti akkasi godhu jiru ni agarta. Nama jirta kunoo suuraan namaa hundi sirraa kaate sirrallee gambeeku waywaattee usuu diddeeti. Hayamee ammas nu kaasaati ijoollee teetis gurraddu atis nu kaasiiti mana keenya dhayneeti guyyaa lamaa sadi teenyee walumaan as deebinaa nu kaas. Hayamee qulfii biraa qaba miti mana kanaa deemnaan taatee bibira amma fidee mana keessa fuudhaa bar. Hay mana keessa baanaaniif toltee uumisa. Hay meeshaalee dalagaa kutteetti fuudhee laalu mana kanatti hafuudhuuf hin irraati man deemu. Hay meeshaalee irra fuudha akkami meeshaalee irra fuudha. Nama hangaalan dalagaa kutteetti intala mana kana fiduutu hin fuune hin qaanfatu bar. Maallaan jenii meeshaa fuudhee bar meeshaatti godhu hayoo fuudhe. Akkanuma nama fuudhan. Deemii meeshaatti godhadhu gabbayii fuudhii yennaan hundinne. Hoggamee mana kanatti deemu akka hoggasaati afur. Ni fuudhe manuma kana itti cufeetiin baanzilaatti naqee isumaa gubeysiif isaa waliin. Wanni biraan hafne. Kuffiidhaami
Deemu mana keessa ilmaan waliin qabnaa yaaddoo taayitaa ijee karatti dadhabimuu qab intala san alatti fuudhii manuma kanatti hin fidin ijee dadhabimuu qab gaafa ammoo yaaddoo mana kanatti ol deebi'ee inni nu mee lubbuma isaa yoo ka'e malee manuma kana ol deebi'ee inni gad mana kana seenee na bira taa'e akkaan isa godhan abbe sittuuni mugizee san anama irraa muradheetiin jiraas ammoo waan takka akkanaan isa godhaa waan saniin isa godhaa sittiin dubbadhu manuma kana na biratti haa deebi'u. Hayya duraan sila akkana godhuu qabda. Amma duraan ta kutte wanni kutte bar kutteemi waan kutte waan takka godhuu amma laakiin mana kanatti ngana saagaa hojii jiraadha. Amma garaa kee hunda si harkee jira. Waan takka garaa kee abbaan fedhe garaa nama mana muratte tuffee keessa kasi fidee mana kana fidu intala san akka guyyaa duraanii fideemi amma lamada haa fidu amma gana ijoollee laalajiin nunu laf jechaa dhufaami hogguma sanitti isarraa galaka. Hedeen gadda dhiyoo tanaa akkasitti fidee akkasiin na bilbiltee waliin akkasii walirra nu naqe gurbaan kun kophaa keefaa nama lamaan sitti wanni jennaan namni foon keetuu lafee teetu asis harku hin jiru. Waan takka lafeeti waan takka na godhuu hin danda'u mee harumaa booda harfuu yaaddoon naaf isa manuma kana harkume. Amma dhufa ijoolleen irraa bantati dalaga deemta kun dhiyoo tanaa beekiree irra laala kana kar jamaal wannummaan karjuu kana jeetiin gizeen ulaa ol qabu. Unooti eenyu jennaan wanni uffata deemee miree hoggaa bikara ajette ijoollee sammeenyatti hin dubbanne akkasittiin harkee jechuu ayye deddeemaa bulee ol gara galeera fakkii ati hin jirre bikka fedhe oolee bikka fedhe bulee namni yaada qabu tokko yoom deddeemee bikka oolee bulee bikka fedhe oolee ol deebee namaa ciisa silaa nama sammuu yaaddu taate. Akkuma agartanii daawwattoota barnoota keenya kunoo sa'aada itti hime ani gorse waa hunda gorse akkana gorse ni hina jee dadhabee hunoo ni agartan daawwattoota barnoota keenya gorse hunda na jalaa didde anis gaa bultiin qaba nama waa meeqa qabu mana keessaayi hojuum gaanii beektanii asiin jiran gadhiyoo tanaa waa meeqaan qaba kayi nu kaasi jennaanis didde ilmaan fudhadhu nu kaasi jennaan didde hunoo ni agartanii daawwattoota barnoota keenya isinilleen dhagaadha. Uno gurbaan booda gaayoo rakkoo irra fidenis gaa karaa mana kiyyaatiin deema. Uno daawwattootaa fi hordoftoota keenya hadaraa isinillee eega ammoo an takkitiin siidha moo namni abbaan fedhesi seena kaameeraa dho'isanii isiin diddee jirti an kadhadhe kuno na wajji harka daawwattoota kara meeqaanin jeen gurbaa kana sirraa'inidha. Sirraa'in akka askaratti yaamee sirraa'idhee sirraa wanti godhee deemennaan abadan jette. Nukaasi jennaan isiin akkaan duraan ka'e nukaasi jennaan didde ilmaan kee guurradhu jennaan didde jedhugaa kunoo daawwattoota na didde kunoo dubbadhu gacal jettee uustee wanni hin jedhini daawwattoonni asii dhaga'u dubbadhu. Bara waan takka seelaan dinneen anamma ilmaan kiyyaa fuudhee gadda keessa hin deemu ilmaan kun illaan waan fuudhee deeme inni dhufee mana kana keessa fuudha angara ilmaan wajjin alatti hafee mokkam akkuma gabbeetti itti kireeffatee mana kireeffatee meeshaa bitatee hatti fuudhu garuu mana kana keessa hin deemu. Hindeemtu deemu isaan darbana isaan daawwattoota kiyya ammoo garuu isa kan deemutti biraaleerfa amma silaachi wajji dhayineeti ka waliin as deebinaas diddeemi hunoniin taajette ni fuudhaa jette isiin dhuguma akkuma baanan sanati woomaa si godhameeti gizeen dhufe akkasittiin gaa sheeka fidee dhufaanis saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya sheeka fideetiin kunoo intala waan biraa seene akkuma gaa daawwattoonni jaanitti waan biraa seene bultiisii keessa fireettee rahmaan wanni itti fiddeeti intala akkasumatti sheekatti fideerraa laala unaan qaxumura fiidiyoo ta'e hanga fiidiyoo biraa walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.